Akkam Oromoo bakka jirtan maran nageenyi isinirraa jiraatu. Kun Oromoo Republican akkuma beektanii seera gadaatiin ijaaramnu malee opportunistiin fixe nama mallaqa nurraa guuru wallaalle bakka mallaqni Oromoo irraa guuramu bakka ni deemu wallaalle qabsoon Oromoo socho'uu dadhabde gadaatiin deebinee nama beennu deebinee sistema walbeenuun deebinee Oromoo ijaaru malee Oromummaa ijaaru malee karaan biraan jiru furmaanni biraan jiru bilisummaa malee furmaanni biraan jiru akka nu lamuun hin sobnetti bilcheessa isinii dubbatu fedha gadaa dimokiraasii jedhanii nu soban Oromoo gadaan republic malee gadaan dimokiraasii miti gadaani gosaan dimokiraasii malee gosti ol geettee waa jettu akka dimokiraasiitti gosti irra caalte dubbii murtii malee gadaan dimokiraasii jedhanii ka ummanni marti dhaqeetiin seera gadaatiin murtii nurra jedhan kun kijiba argitanii gadaan dimokiraasii miti biyyi westernii biyyi faranjiitii fi biyyi easternii biyyi arabbanii dimokiraasii imtii signifier jedhee ilaala filaasafiin jira sinigalee imtii signifier jedhanii ilaala dimokiraasiin mallattoo mi'ooftuu keessi qullaa dimokiraasiin mallattoo mi'ooftuu keessi qullaa fakkeenyaaf Ingilandi ilaala biyyi Ingilandi tuni House of the Commons qabanii kan namni marti ummata harka baasee fi gara nama 500 seera muruu yaalan haga fe'e warri House of the Commons keessa jiru yoo seera mure House of the Lord gosti 300 barcumaan achi ta'aa fi gosatu nama ofii filatee achi kaayaa seera Ingilandi ka dabarsu jarasan deemaa laalame homework mi professor isinik kennan daladdaniin galina ijoolleen Oromoo political science ka barattan sarara jidduu dubbisa timeline wali qabaa dubbisa dhugumaan gabbuutanii battala buutanii yoo qorattan Ingilandi dimokiraasii wayituun qabdu gosatu bulcha Ingilandi gosatu achi nama kaata namicha kan argitanii namichi kun kan warri Oromoo kan nyaate kokkeessaatii coqu kuni kanaafi Ingilandi akka feete shafaxxee biyya ofii yoo bulchitu namuu jara criticizeing godhuu jedhamee ilaalaa waan inni jedhu. I would tell you we have an electoral system which awards seats on a first past the post basis. So I mean nobody would accuse the British system of being undemocratic, but they have that system. But fortunately for them, they have 100% of seats. Kanaaf akkana jetti Tigreen. Tigreen illee akkasin bulchiti bar dimokiraasii kamii aawu fafoo kaanii ufii republikaaniin bulti Tigreen Iraan ilaala Islamic Republic of Iran akkasit taa'e Consultative Assembly'n Iraanii gosaan filatamanii achi deeman malee uummanummaan Iraan keessa jiru akkuma arga ol keessa dhamee harka baasee nama achi hin kaayan gosti martinuu barcumaa tokko tokko kaanii fi namni tokko tokko gosaan dhaqa malee gostu fi filtee achi geetti malee akkuma horii wal faana keessa yaa'eetiin achi dhandhe. Suudii ilaala Kingdom of Suudii Kingdom basically jechuun Republic jechuu Kingdom jechuun ka Suudii kunillee Kingiin kun gosa Suudii keessa waggaa 4 yoo jijjiiramellee nama 152 gosa keessaa fuudhee mangisti keessa seenanii kingii kana waliin dalaganii Suudii Ameerikaa ilaala Independent States of United States ijaaran osoo Ameerikaan ijaaramuu hin danda'ini dura statetu ijaara amma USA keessatti House qabna House irraa Senate qabna argitanii House keessatti iyyuu faranjoota bichumatu guutee % 5 iyyuu ol ga'uu dadhabe warri kuwwan akka jiruun faranji mee nama sadii ol malee mee akkam jiruun bakka faranji margitanii so hiree ofii badhe madhiisanii demokraasii inti signifier kana keessatti dhiisan sistematu jira argitanii biyyi addunyaa martinuu maaliif republic of keessaa qabdi biyyi martinuu republic of keessaa qabdi Keenyaa illee olaaltan Suudaan illee olaaltan Egypt illee olaaltan biyyi martinuu maaliif republic of keessaa qabdi gaafadhaame Oromoo gowwoomina Oromoo lamuu gowwoomuu hin dandeenyu qeeroon hayyuudhaan barannee dhufu homework professor nutti deemnee xaarree ifaan homework dalanneen gallen sarara jidduu deemnee dubbifnee jirran hin gowwoomnu lamuu Oromoo
Ethiopia la mi akkat Ethiopia. People Democratic Republic of Ethiopia jeteket. Ha. People's Democratic bakki suni bakka Oromoo ittiin soban. Ummata Oromoo ka fakkaatu Ethiopia mara keessa ka jiru ittiin soban. Laalame mallattoo mi'ooftuu keessi qullaa afoosii kaayan. People's Democratic jedhanii akkami qara ummanni kunniin marti walga'ee murtii mura qara. Saniif empty signifier jedhaniin mallattoo keessi qullaa saniif jedhaniin. Keessa achoo deebitoo People's Democratic biroo tarte maal keettere jarri Tigreetun Republic of Ethiopia keette Republic freedhaa nu'u warri bilisoomee jiru nu'u nuti hireeteenna muraa keette argitanii. Hingowwoomina Oromoo. Hingowwoomina Oromoo. Hingowwoomina mirga Tigray Republic of Tigray jedhanii kaan. Constitution Ethiopia keessatti illee maaliif People's Democratic jedhanii achi Republic of Ethiopia jedhanii kaan. Kanaafuu seerri gadaa yoo laaltan akkuma duuba jiru kanatti akkanatti ijaarame gadaan malee ummanni waliin beekni marti akka horii wal keessa yaa'ee filannoo dhufee filatu. Argitanii nama sii filamee iyyuu hin beektu yoo san. Kanaaf gadaa Republic kenna deebuu qabna. Gadaa Republic malee gadaa Democracy warri jettan ufsobu jirtan. Gadaan akkana deema argitanii. Namni Oromoo tokko yoo dhalate gadaa maatii ofii keessatti ol ka'ee bakka abbaa ofii bu'a. Bakka abbaa ofii bu'een booda deemee bakka balbala ofii bu'a. Balbala ofii keessatti hoo jabaatee gosatti tara argitanii. Gosa xiqqoo sanitti tara. Gosoota Arsii keessa jirtu san, gosoota Harargee keessa jirtu san, gosoota Shawaa keessa jirtu san, gosoota Wallagga keessa jirtu, gosoota Boorana keessa jirtu san, gosa sanitti tara. Osuma Wallaggattuun tarin dur osoo Shawaatti hin tarin osoo Arsiitti hin tarin gosa ofii achi keessa jirtu sanitti taree gosa san keessatti ijaaramuu qaba namni kun. Gosa san keessa yoo ijaarame namni deemee isteetii fi gosa guddoo keessa ijaaramuu qaba argitanii akka seerri gadaasin jedhutti. Gosa sante keessaa baatee Arsii keessatti ijaaramuu qabdaa jedhan. Gosa sante keessaa baatee Shawaa keessatti akka waliigalatti Shawaa keessa ijaaramuu qabda. Boorana keessa ijaaramuu qabda. Wallagga keessa ijaaramuu qabda. Harargee keessa ijaaramuu qabda. Yoo achi keessa ijaaramtee yoo Arsiin si filatte nama Arsii taate Arsii keessa yoo filamte nama Shawaa taate Shawaa keessa yoo si filatte nama Shawaatu si filata afaan namni biraa dhufee bakka hin beekne dhufee si filatu. Wallagga keessa yoo ati jabaatte akkasi filamte achi deemtee Oromoo keessa filamte argitanii. Hin argitaa miti as gubbaatti. Gadi ol dhufta malee gubbaa gadi hin dhuftu. Gubbaa uga dhufte nama hin beekne si dhufa. Kanaaf Oromoon yoo wal geettu gosaan wal geetti. Oromoon gosa qabaa Amaara surree bulee jedhaniif keessaa baasan. Durgi Sillaaseen akkasitti taphatu san Oromoon gosa qaba Amaara surree bulee jedhaniif keessaa baasan. Gizee Minilikii, Gizee Haile Sillaasee, Gizee Mangistuu akkasuuf keessaa baasan. Hingowwoomina Oromoo, hingowwoomina. Qeerroon hingowwoomni isin hingowwoomina nu Rippaabilikaanidha malee kadhattuu dimokiraasiitii miti. Lafateen irra teenne eenyuun kadhanna. Namuu kadhatuu hin qabnu. Hingowwoomina seerri gadaa kunoo akkana. Maatii keessa namni ijaaramee maatii danda'ee, maatii ol ba'ee balbala ofii danda'ee, balbala keessa ol ba'ee gosa ofii danda'ee, gosa ofii keessa ol ba'ee isteetii ofii danda'ee, Arsii danda'ee, Shawaa danda'ee, Wallagga danda'ee, Boorana danda'ee, Harargee danda'ee, achi ol kee Oromoo filatamee Oromoo dalaga malee namni akkuma horii ol keessa yaaneeti nama hin beekne filannu lamuu. Diinni waan nu jibbuuf, warri Itoophummaa fedhu waan Oromummaa seera gadaa jibbuuf. Gandummaa jedhee si arrabsu. Yoo ati seera gadaa ka dhugaatiin deemte gandummaa jedhanii si arrabsan. Hin sodaatin haa arrabsani. Oromoo hin sodaatin haa arrabsani gandummaa jedhanii arrabsinu. Jennee dhufne eessaa dhufne? Maatii keessaa dhufnee miti. Balbala keessaa dhufnee miti. Gosa keessaa dhufnee miti. Arsii, Shawaa, Wallagga, Harargee, Boorana keessaa dhufnee miti. Akka diinni karaa ittiin balleessuu fedhutti maajikii mataanee bara. Akkuma uummata biyya biraa fidanii nu keessa qubachiisan akka nurratti basaasuu ta'aniif akka nurratti ispaayii ta'aniif akka nu gurgurataniif akka nu adda diigamnuuf jennee akkasuma markabaan dhufnee Oromoo keessa seenneenu badee dhufne jechuu akka jarra tanaatetti eessaa dhufu sistama kana keessaa gadaa sistamii kana keessaa maatii keessaa balbala keessaa gosa keessaa isteetii keessaa akkasi Oromoo ijaarre malee jettee abaabayyoonni teenna badhemaan dhufne. Gaasnaadhaas sunni uumite Oromoo akkuma akaakayyoonni teen abaabayyoo teen Oromoon gosa qaba Amaara surree bulee jettee of keessaa baaftutti nama Oromoon teen akkasii of keessaa baasuu qabna nama Oromummaan teen akkasii of keessaa baasuu qabna akkasii Oromummaa deebuu qabna galatooma na dhaga'uu keessaniif